Fuuna dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanaala Biiftuu Miidiyaa jirra jirtu nageenya rabbi bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Odeeffannoo yeroo ammaa qabadhee isinii dhiyaatee jira. Bal'ina isaa akkaataa nutti isinii dhiyeessa. Mootummaa waliin mari'achuuf ammatti murteerra hin geenye jedha Iskandar Naggaa. Bal'ina isaa gaazexeessaa fi falmataan mirga namoomaa duraanii kan amma garee hidhattoota faannoo hoogganuun beekamu Iskandar Naggaa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti geggeeffamu karaa marii nagaatiin xumuruuf ammatti qophii akka hin taane BBC'tti hime. Gaaffiif deebii addatti sagantaa BBC Focus One Africa waliin taasiseen mootummaan walitti bu'iinsa hidhannoo naannoo Amaaraa akka itti fufu fedha qaba jechuun himatame. Sababa kanaattis hidhattoota waliinis hidhata qabaatee hojjeta. Kanaaf waggootaniif lolli itti fufe jechuudhaan komii dhiyeesse. Waraana kaabaa Itoophiyaa isa gaaga'ama guddaa yookaan gaaga'ama waggoota lamaaf geggeeffame marii nagaa Piriitooriyaan erga goolabameen booda michummaan faannoo fi mootummaa rakkoo godhate. Adeemsi marii nagaa Piriitooriyaa qaama kana qoallifate komiin jedhu osoo jiru humna addaa naannolee akka diigamu murteen darbe. Murteen darbe kun faannoo fi mootummaan akka diinummaatti sababa walitti ta'anii turan. Itoophiyaan biyya Afrikaa takkitti siyaasa sabummaa heerawaa gochuun tarkaanfachiistura kan jedhe Iskandar bu'aan sirna siyaasaa akkasii maal akka ta'e duguuggaa sanyii Ruwaandaa agarsiiftudha jechuudhaan dubbate. Dirooniiwwan UAE Iraan attamiin waraana Suudaan hammeessan bal'ina isaa. Waraana Suudaan ji'oota 14 lakkoofsise keessatti Iraanii fi UN gareewwan wal waraanan lamaaniif diroonii dhiyeessuudhaan qoqqobbii meeshaa waraanaa UN Suudaan irra kaa'ee cabsaniiru jedhamuun himatamu. Iraan mootummaa Suudaan Jeneraal Al-Burhaaniin durfamu dirooniiwwan yoo dhiyeessitu, Yuunaayitid Arab Emireet ammoo humna addaa Suudaaniidhaaf dirooniiwwan dhiyeessite jedhama. Bitootessa 12 bara 2024 humni waraanaa Suudaan magaalaa Kaartum keessatti humna addaa irratti injifannoo guddaa argadhe jechuudhaan gammachuu ibsatee turan. Martuu TV biyyaalessaa ji'oota hedduuf harka humna addaa turan deebisanii to'atan. Humni waraanaa biyyattii haleellaa sana yeroo geggeessu diroonii Iraan fayyadamuu isaa waraabbiin viidiyoo gadi lakkifame ni agarsiisa. Yeroo waraanni eegalu humni waraanaa Suudaan humna qilleensaa irratti hirkachuun lolaa turuu isaa hima Daayirektarri Suudaan Suleymaan Baldoom. Waraanni biyyattii humna cimaan inni qabu jalaa marfame waan tureef humna lafoo lolu lafaa hin qabu ture jedhama. Faallaa kana humni addaa magaalaa Kaartum harka caaluu fi Daafoor harka isaa turuun humni waraanaa biyyattii olaantummaa inni qabu humna qilleensaan haleellaa geggeessuu qofa. Amajjii bara 2024 gara jalqabaa diroonii humna waraanaa fayyadamuun humna addaadhaan rukutame yeroo kuftu viidiyoon agarsiisu X gubbaatti mul'ateera. Ogeessa diroonii kan ta'e Wim Zambarg akka jedhutti caccabaa diroonii kufte humni waraanaa Suudaan diroonii Iraan Muhaajir 6 jedhamu akka fayyadame mirkaneesse. Dirooniin Muhaajir 6 jedhamu kun meetira 6.5 kan dheeratu fakkeenya kiiloomeetira 2000 balali'uun dhukaasa darbachuu danda'a jedhama. Hooggantoonni biyyoota durayyaa addunyaa 7 yaa'ii Xaaliyaanitti geggeessaa jiran irratti Yukireeniif waraana Raashiyaa akka dandamattuuf liqaa doolaara biiliyoona 50 kennuuf waliigalteerra gahan. Maallaqni biyyoonni kun Yukireeniif liqeessan qabeenya dhaabbilee Raashiyaan biyya isaanii keessaa akka hin sochoone biyya isaanii irraa akka hin sochoone hooggaran irraa dhufa. Maallaqni dhaabbilee Raashiyaa irraa biyyoota kanneen keessaa qaban
Hooggantoonni biyyoota dureeyyii addunyaa G7 Xaaliyaan irratti geggeessan. Hooggantoonni biyyoota dureeyyii addunyaa G7 yaa'ii Xaaliyaan irratti geggeessaa jiran. Hooggantoonni biyyoota dureeyyii addunyaa G7 Xaaliyaan irratti. Hooggantoonni biyyoota dureeyyii addunyaa G7 yaa'ii Xaaliyaanitti geggeessaa jiran Yuukireen waraana Raashiyaa akka dandamatuuf liqaa doolaara biiliyoona 50 kennuuf waliigalteerra gahan. Maallaqni biyyoonni kun Yuukireeniif liqeessan qabeenya dhaabbilee Raashiyaa biyya isaanii keessaa qaban akka hin sochoone oggoran irraa dhufa. Maallaqni dhaabbilee Raashiyaa biyyoota kana keessaa qaban doolaara biiliyoona 300 akka ta'u tilmaamama. Dhalli maallaqa kanaa ammoo waggaatti doolaara biiliyoona 3 gaha. Chaansilariin Jaarman Olaaf Shoolzin deeggarsa maallaqaa dabalataa Yuukireeniif dhiyaatu akka jiru himan. Kunis yaada Pireezidaantii Puutiin deeggarsa Yuukireeniif godhamu ni dhaabbata jedhanii eegan fashalsuu agarsiisa jedha Shoolzin. Keeniyaatti poolisiin haadha murtii dhaddacharra jiranitti dhukaase madeesse poolisoota biroon ajjeefame. Taateen kun kan mudate mana murtii magaalaa Naayiroobii keessatti argamu irratti yoo ta'u, miseensonni poolisii kun manni murtii haadha warraa isaa wabiin baasuu didurraa kan ka'e aaree haadha murtiitti kallattiin dhukaase. Miseensi poolisii biroo dhaddacharra turan garuu tarkaanfii fudhatanii miseensa poolisii kana dhukaasanii ajjeesaniiru. Miseensonni poolisii kun haadha murtii qofa osoo hin taane miseensota poolisii biraa 3 madeesseera. Namoonni rasaasa poolisii kanaan madaa'an hospitaalatti wal'aansa godhamaafii akka jiru poolisiin akeekeera. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanaala Biiftuu Miidiyaa Neetwoork. Warreen hanga ammaa nu dhaggeeffataa turtan galanni keessan guddaadha. Warreen maatii hin ta'in maatii keenya ta'uudhaan sabiskiraayib laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa. Odeeffannoo yeroo ammaa harkaa isinii qabnu kana fakkaatan gabaaduu biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.